Hello, welcome to my YouTube channel guys. Warri maatii keenya taatan baga nagaan deebitanii warri maatiin taan immoo YouTube keenya kana subscribe godhuudhaan maatii jaalalaa keenyatti dabalamaa isin jenna. Mata dureen keenya ka har'aa love language yookaan immoo icciitii jaalalaa kan jedhu ta'a jechuudha. Icciitii jaalalaa namni beekuu hin barbaanne yoo jiraate inninu nama jaalala keessa hin jirree fi hin jiraannedha. Nama ta'ee garuu jaalala keessa kan jirre hin jiru. Love language kan jedhaman muraasa isiniif qooda. Namni tokko love language keessa yeroo jirutti shamarri takka yookaan dhiirri takka yeroo wal jaallatanii language mataa isaanii kan danda'e qabanii jechuudha. Yeroo tokko namni wal jaallatee maal jedhaa namni hedduun wanni ani siif ta'e hedduudha. Wanni ani siif wareegama kiyya kaffale baay'eedha. Garuu ammoo isii gammachiisuu hin dandeenye. Isa gammachiisuu hin dandeenye. Hireen kiyya akkana ta'e yookaan immoo jazaan kiyya kanaan naa dabalame jedhanii dubbatan. Maaltu jira as keessatti don't work hard work smart jedhan warri adiin jechuudha. Hojii baay'istee hojii ulfaataa tokko baay'ee hojjetu irra karaa smartii ta'een humna keetis qusattee mallaqa keetis qusattee irraa faayidaa argachuu dandeettaa jechuudha. So jaalallis karaa smartii way ta'e qabaa jechuudha. Karaa smartii wayin kun maalidha? Love language isaan jedhamanidha. Love language kana keessatti maaltu jira? Nama tokko jaallattee isa gammachiisuudhaaf waan dandeettu hunda gootee nama san gammachiisuu hin dandeenye yoo ta'e maaltu ta'aa jira? Love language nama sanii siif galee hin jiru jechuudha. Kanaaf language nama sanii beekuun dirqama ta'aa jechuudha. Love language keessaa wantoonni muraasni kan jedhaman maalidha? Wantoota akka gochoota aktii jechuudha. Gochoota yookaan akshinii waan akka kennaadha, giiftii, quality time jechoota, physical touching kanneen akka qaqqabbiidha waan garagaraa jechuudha. Kunniin maalidha? Love language isaan jedhaman keessa isaan tokkodha jechuudha. Mata dureen keenya itti fufaa ceesisa booda walitti deebinaa galatoomaa. Welcome back baga nagayaan deebitanii love language yookaan icciitii jaalalaa muraasa jenneetiin jirra. Isaan keessaa muraasni jechoota icciitii jaalalaa kan ta'an keessaa tokko jechoota jechuudha. Namni tokko shamara takka yookaan dhiira takkas jaallatee gammachiisuudhaaf waan hunda godhee eega namni sun hin gammanne ta'ee love language nama sanii waliif galee hin jiru jennee jirra. Like fakkeenyaaf namni tokko afaan Ingilishii dubbataa, tokko immoo Arabiffa dubbataa, garuu waliin haasa'uu barbaadanii because walii hin galan. Sababni isaa immoo afaan walii waan hin dhageenyeef jechuudha. Kanaaf wanta nama san gammachiisuu dadhabameef otuma waan dandeetti hunda gootuyyuu love language isaa sii galee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mee love language maalidha jennee yoo ilaalle tokkoffaa jechoota. Love language keessaa tokko jechootadha. Nama tokko jecha babbareedaa yoo jetteeni shamara takka fakkeenyaaf shamarri jechoota babbareedaa dhagahuu filatanii jechoota babbareedaa jetteeni teettee waliin haasoftee yeroo jettutti yoo shamarreen sun waan ati qara gootu hunda ka isiin gammachiifne jechoonni sun ka isii gammachiisu ta'e soo maal jechuudha kuni love language isheedha jechootaa jechuudha. Kanaaf wal beekuu irra walii beekuu wayyaa jetti Oromoon. Nama tokko jaalala kennuu fi irra ofumaa cadhisanii jaalachuu irra karaan jaalalli ittiin milkaa'u yookaan strong relationship tokko namni ittiin uumuu danda'u maalidha? Namni sun maal jaallataa jedhanii yoo beekanidha more relationship nama strong ta'uu danda'a waan ta'eefi. So jechoon ati fayyadamtu sun yoo shamarree san gammachiise love language isii jechoota waan ta'eef jechoota babbareedaa fayyadamuu qabdaa jechuudha in short. So akkasumallee jaalala keessatti wanni jiru ka biraallee akkaataan namni tokko jaalala itti give godhu kennuu fi receive godhu give and receive godhu walirraa namatti adda garaagarummaa qabaa jechuudha. So kanaaf ka tokkoof gammachiisu tokko gammachiisuu dhabuu danda'a. Akkasitti adda baasanii beekuun gaariidha waan nama tokko gammachiisu jaalala keessa milkaa'uuf.
So lammaffaan yeroodha. Nama jaalattu tokkoof yeroo kennitee fi quality time yeroo bareedaa kennitee fi teettee waliin haasoftee yoo jettee namni suni ka wanni biraa isa hin gammachiifne yeroo isaaf isiif kennitee waliin haasa'uun sun baay'ee yoo ni gammachiisan ta'e maal jechuudha ammas love language nama saniititu yeroodha jechuudha. Yeroo ati kennuufi santu isaan gammachiisa waan ta'eef yeroo kennitee fi nama san gammachiisuu danda'uu qabdaa jechuudha. Akkasumallee love language inni sadaffaan kennaadha. Kennaa yookaan giftii. Giftiin by the way jaalala keessatti bakka guddaa qaba. Especially shamarraniif haa ta'u malee namuma kamiifuu. Kennaan kunini mallaqaan wal haa qabatu malee aayidiyaan isaa maalidha achi keessatti maaltu nama san gammachiisaadha. Malee mallaqa yookaan ammoo wantoonni kennaman sun waan xiqqaa yookaan waan guddaa waan jedhu of keessaa hin qabu. So eega nama san yookaan jaalallee teessan giftiin ni gammachiisa ta'ee giftii yeroo isii eeggate giftii yeroo isaa eeggate tokko nama saniif kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maal jennaan love language nama sanii waan ta'eef. Yeroo ayyaanaa ta'uu danda'a, yeroo birthday ta'uu danda'a, yeroo kamiinuu yeroo ispeeshaala ta'e tokkotti nama tokko giftii qopheessuu fi danda'uu qabdaa jechuudha. Akkasumallee gochoota. Inni afuraffaan gochoota. Gochoota yoo jennu fakkeenyaaf wal qarqaara mana keessatti wal qarqaaru haa ta'u alarrattis haa ta'u wanta hojjetamu wal gargaaru haa ta'u mana keessatti maatii wal qarqaaru ijoollee wal qarqaaru kichinii wajji seenuu waan garaagaraa irratti gochoonni ati nama jaalattu saniif gootu namni sun baay'ee sirraa jaalata yoo ta'e nama san yeroodhaa gara yerootitti yeroo argattee fayyadamtee waan namni sun irraa gammadu godhuu danda'uudha qabdaa jechuudha. Kanaaf jaalalli waanuma cadhisanii tilmaamaan itti deeman otoo hin taane waan namni ati jaalattu sun irraa gammadu wayii ta'uu danda'uu qabaa jechuudha. Akkasumas physical touching qaqqabbii jechuudha. Kan normaalii wal haggi godhuu ta'uu danda'a. Mataa shamarran especially mataa qaqqabuu jaallatti. Ofitti haggi godhuu jaallatti. Isas taanaan akkasuma jechuudha. Physical touching walii hirkachuu ta'uu danda'a. Nama san waan akkasiititti sirraa gammachiisaan yoo ta'e waan namni sun sirraa gammachiisu sani waan yeroo isaa eeggate godhuudhaa jechuudha. Kanammoo waan yeroo tokko gootee yeroo tokko dhiistu otoo hin taane waan itti fufuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf makiinaan tokko yeroo gaaza qabutti akka gaariitti deemuu danda'a. Yoo gaaza san fixate immoo maal ta'a? Ni dhaabbataa jechuudha. Jaalallillee waan humna barbaadaa wayiiti. Namni si jaallatu suni sirraa waan barbaadu wayii qaba waan ta'eef dhaabbatuu hin qabu akka makiinaa gaaza fixatee san ta'a. Yoo waan tokko yeroo tokko godhaa yeroo tokko ni dhiista yoo ta'e jechuudha. Yoo kana goote immoo strongii ta'aa deema relationshipiin keessanii. Fuuldurri keessan bareedaa, atis gammadaa, isinis walirraa gammadaa deemuu dandeettan jechuudha. Kanaaf ani hin jaaladhaanii ani kana godhaa fi irra maal yoo godheef jaalatti yookaan immoo maaltu isii gammachiisa isa gammachiisa jedhanii beekuudha jechuudha. As keessatti poointiin guddaan jiru jaalala isiniif haa baay'isu. Viidiyoo keenya kana waan daawwattaniif galatooma. Komentii yaada yoo qabaattan asirra nuu kaa'uun keessan hedduu nu gargaara. Yeroo gaarii qabaadha.